السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجم صوتا في جالس متون خردتون برسار ما الحمد لله أنا نجحت نجاني في كان جال الله كبجادا بكتير تمرس نجح. إجا وتوتن كيا فيديو راكنا كيستي وانا نسمبر سيسو حالا جوالا كيسن فورمات کو چودن ديسني في فورمات کو چوندرتي مال گود وك قبدن مالك بيكو قبدن اسمبر سيسو دو. إجا وتوتن كيا جوالا تكو فورمات کو چوندرتي چودا وانت بيكو قبدن چودا رمزي جوال سني بيهو قبضني جل رمزي جوال فورمات قوتني سن بيهو قبضني يوكي إيميلي جوال فورمات قوتني سن بيهون درك ما يجول سنيجله مالف جتني ونقاف تاني جولا يرو فورمات تهيت أمرية جولا نبنا تهيت جولا كهاروات كجديدة سنيبنا ما يجول سنيجله يرو سنيبنا مسنيت كي جولا بنو دافيا جولا رمزي دوران اتفاقية موتور تنسن سنجا فتا يوم كنمو إيميلي دوران أسو فورمات إنكون إندورة تهيت جولا irratti faayadamuu turtassan isin gaafata jechuudha isin gala yoo immoo imeelii isin hin bi'enne ramziin fedhee haa ta'u jechuudha baatirnii haa ta'uuti yookiin immoo koodii san piinii san haa ta'uuti rakkoon qabu ramzii san isin gaafata jechuudha banuudhaaf jechuudha isin gala kanaafuu foormaa gochuun duratti kan lammeen keessaa tokko beekuun dirqama jechuudha isin gala egaa daawwattootan kiyya warroonni YouTube channel keenya faarootaa tan baga nagaa anduuf ta'e YouTube channel keenya subscribe godhachuun nagdinaadha yeroo subscribe gootan barsuun asirratti dabarsina guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notification san kilik itti godhaadha achi booda all fayyadu irra kaayyadhaadha akkasuma barumsi keenya yoo isinitti tolee isin gammachiis viidiyoo keenya namni baay'een argee irraa fayyadamu like share waliif gochuun nagdinaadha egaa gabanumaan hanga barumsaan dabarsaa hanga xumura viidiyoo kiyyatti nafaana turaan hordofaatiin hin jira. Egaa daawwattootaan kiyyaa jawaala tokko foormaat gochuudhaaf jechuudha. Jawaala keessa matarraa gadanii buutanii achi booda ayikoonii sitiin kan irratti kilik gootanii achi booda gadanii buutanii as gaditti jechuudha jeneraal manaajimenti kan jiru irratti kilik gootanii ammallee riisaat kan jiru kana kilik gootu faaktor daataa riisaat kan jiru irratti kilik gootu achi booda haala kanaan application jawal keessan jiru hunda isinii fida jechuudha isinii galee emailii keessan hunda isinii fida gadiranii buutu jechuudha asirra gadanii buutanii as gaditti jechuudha riisaat kan jiru kana kilik ni gootanii yeroo riisaatii kana kilik itti gootan jechuudha anamma gaafa formaat gochuu hin barbaadu riisaat kana kilik itti godhuu hin danda'u jechuudha isinii galee yeroo riisaat kan irratti kilik gootan jechuudha ramzii jawaalaa isin gaafata jechuudha isinii galee ramzii jawaala keessanitti guuttanii kalas xawwaaliidha formaati tahaa jechuudha. Anamma reset ka jiru kana kilik yoon godhe jechuudha ramzii jawaalaa na gaafate jechuudha isin galee. Yoo nama ramzii jawaalaa itti guute xawwaaliidha cufatee banatee jechuudha formaat tahee akka haarawatti jadiida taheeti akka gaafa kartoonii keessaa baheeti jechuudha guyyaa bitamutti taheeti banamaa jechuudha isin galee. Anamma garuu formaat gochuu waan hin barbaanneefu ramzii sirriidha ittiin guutuu jechuudha. Isinii reset kana kilik gootanii achi booda ramzii akkuma isin jee ramzii isin gaafata ramzii itti guutanii xawwaali jawwaali keessan formaat tahee isiniif banataa jechuudha akka haarawatti jechuudha isin galee. Egaa daawwattootaan kiyyaa haala kanaan jawwaali tokko yoo rakkoo isin jalaa godhatee jawwaala sanitti wallaaltanii waan isa gootan wallaaltan jechuudha haala kanaan formaatii godhaadha. Akka haarawatti jawwaala suni deebihee isiniif banama jechuudha wanti hundi isaadhaa sirraahee jechuudha isin galee. Achi booda yeroo isinii banametti akka haarawatti jawwaala keessan itti fayyadamuu dandeessanii jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyyaa isinii gala jeetan abdii qabaa barnoonni keenya kanarraadhaa asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haarawoo taatan subscribe gootanii maatii keenya ta'uu dagatinaadha. Viidiyoo keenyaas like share waliif godhuudhaan nu jajjabeessuun dagatinaadha barumsa birootiin akka walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.